والله بالله بقى أورومو رادلة بقى أورومو رادلة مال جناني أفراد هدونا وبونسا هل تي ينو هريرة تيجي ساجرن كوما تمان أرا أبا What's up, man? What's up, man? All right, how you doing, man? What do you think about this, man? Hey, man, monumental, man. You know, I'm out here trying to see what's going on. You know, I was at work and I just happened to come through just to see what's going on. But it seems like everything is in order. What is this flag, man? Say it again. What is the man? Yeah, the man for. Oh, I want this. It's Bob Marley on there. Oh, Bob Marley? Yeah, Bob Marley. He's a supporter of yeah. Bob Marley, huh? Saying this right here gonna save the world. So you're gonna you just what y'all marching for? Huh? What y'all marching for? Oh, for justice in Ethiopia. For justice for Ethiopia? Oh, yeah. okay. Yeah, we need justice and freedom, you know. Yeah, back home? By Ethiopian government. Uh-huh. So that's what you know here for. Oh, okay. Yeah, from all over the states. All right, well, keep marching, man. Yeah, thank you, man. All right. Yeah, akka jirta gurraacha kana gurraacha Ameerikaati asitti argameetini haala kanaani ani alaabaa san duraan alaabaa miliksee aaree ture eega suura jammaa suura boomaalli irratti argee jennaan akka wanni ta'e argee jennaan ta'e jechuudha. Ummanni Oromoo wallahi haala nama boonsaa ummata Oromoo kanarraa dhalachuu fi maalii fi yeroo roorroon hamtuun jabduun gaggeeffamaa jirtu kana xiiqeffatee haala kanaan akka dhangala'ee akka galaanatti isteeta hundarra bar waliin achirra jalqabeef summataadha kubbaa isin argisiisa jechuudha. Hanga dhumaatti maal jennaani nama xiqqaa miti karaan kun guutuun agartee ummanni Oromoo akka waan agartee isteet tokkollee keessatti nafini ummanni Oromoo silaa kan Ameerikaa keessa jiraatu miiliyoonota lakkaa'ama waan ta'eef haa ta'u akkan eeggamini jechuudha. Ani dhugaa rabbii yoo dubbadhe namni Oromoo hangana bahaa ka jedhu expect yookiin ammoo yaadee hin turre hedduu gammadi jechuudha. Kan argee jennaani kuni akkanatti bahuu jechuun waan hedduu nama boonsu haala kanaan lafa zaayida oowutu lafti tun zaayida oowuti garuu haa ta'u oowwu osoo hin jedhin ummanni Oromoo haala kanaan ijoollee Minisootaati warri kun hundinuu Minisoota irraa warra dhufe duuba dura agartee DC fi isteet bira irraa dhufe Minisoota nasi walitti qabamtee haala kanaaniin yeroo geesseedhaan yeroo geessoofaa to kill the kill aktivistoota keenyaa fi keelloo miidiyaa fi jechuudha achirraa fi kunis ka ijoollee Minisoota haala sanii gaggeessaa jiran jechuudha. Haala nama deemaa jira jechuudha. Hedduu gammannee proud wallahi hedduun ittiin boone uummata Oromoo kana nama gammachiise jechuudha. Murni biraalleen kunoo egaa Ohio from Columbus Ohio akkanatti ol qoodanii warri kun Ohio state Ohio irraa dhufan jechuudha. State Ohio from Columbus Ohio state Ohio irraa dhufan jechuudha. Haala kanaanii haala kanaan deema jechuudha. Shimallis state Ohio warri kunini na fakkaata mallattoo sun state Ohio Columbus Ohio jechuudha. Community Columbus Ohio akkuma jirooni magaalaa Minisoota kamti akkuma Oromiyaa xiqqoo jedhan gara galchaniiti kan asitti hedduminaanii lakkaa'amanii kan duraa Poorlaand fi akkasuma isteeta garaa garaa irraa fi jechuudha. Akka ajaa'ibatti Ameerikaa kanas ummanni Ameerikaatis karaa irraa hiinee haala kanaan dhaadannoo gaggeessaa jirra. Biyya Ahmed stop killing the Oromo nation. Abiy Ahmed Oromoo ummata hawaasa Oromoo ajjeesuu dhaabi jedhani asirraa hanga gaditti yoo argitan all the way jechuudha. Haala kanaan karaa kana guunnee deemaa jirra jechuudha. Karaan kun gamana hidhaa
poolisni nurra cinaa sanis karaan kun kadeemu karaa deemu hunda bakka karaa nuti imalaa jirru poolisni nu dura deemuudhaan konkolaataan akka hin imalle yookiin akka karaa hin qaxxaamurre seeftii keenyaaf yookiin nageenya keenyaaf akka namni aksidentii yookiin ammoo balaa konkolaataa irra hin geenye achi ifa sanitti nurraa dhaaban jechuudha. Asiin gadi imalaa jirra. Jechuudha ilmaan Oromoo qaqqaalii addunyaarra jirtan nuti haala kanaanii ummata keenyaaf sagalee ta'uu Washington DC keessatti itti fufnee jirra. Kun egaa Minnesota irraa hedduminaan kan asitti argaman jechuudha. Kanaanii qeerroo fi qarreen Minnesota falmataa jirti jechuudha. Down Abiy must go. Isi wanni sirraa barbaadu sheergootanii addunyaa qofaan ga'uudha jechuudha. Addunyaa qofaan geessanii akkasitti akka addunyaan Oromoon addunyaarra jirtu agartu jechuudha. Haala kanaan stop killing Ethiopian. Yes. Abiy Ahmed must resign. Abiy Ahmed is a killer. Abiy Ahmed is a killer. Abu Kadir oleh asitti interview nama godhu jira media saatini. Stop justice government. Kana adda mumuramaniiti kumministo magaalaa lakkuu Minnesota fi akkasuma hedduminaanii isteeta garaa garaa irraa kan argaman dura san jiran jechuudha. Karuma tokko wal duraa duuban imalaa jiran jechuudha. Haala nama boonsuun haala namatti toluun ilmaan Oromoo itti jiran jechuudha. Jarriyo. Oh. We never be defeated. Stop! Support Ethiopian government. We demand justice. We demand freedom. We demand free election. Haala nama boonsuun wallahi ani hedduu gammadee jira ilmaan Oromoo haala kanaanii bahan jedhee yaadeen beeku hiriira Minnesota dheengadda geggeeffamee kan wal fakkaatu jechuudha malee isa gadi miti. Minnesota Oromoon akkuma beekamu hedduu waan jirtuu fi guyyaa jimaata torban dabree keessatti Oromoon akkasitti dhangalaatee baatee ardhas gaa haala kanaan Washington DC keessatti argamuudhaan asitti argaman jechuudha. Must go. Abiy must go. Ethiopian government is a killer. Abboot keenya sille hedduutti asitti argame jechuudha. Funding dictate Ethiopian government. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a killer. Ethiopian government is a murder. Hey, ho ho, Abiy must go. Ho ho, Abiy must go. Hey, 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 ho ho, Abiy must go. Ho ho, Abiy must go. Ho ho, must go. Ho ho. Go ahead. Yeah. Stop funding Abiy.
To funding Ethiopian funding Ethiopia. Haala nama boonsoon geggeessaa jiran jechuudha. Hedduu namatti tola. Ilmaan Oromoo qaqqaaliin akkanatti murannoo fi kutannoon sabboonummaa isaanii uummata isaaniitiif sagalee ta'uudhaaf qabee jiruu qaban dhiisanii nuti jiruu maal dhumu jiruu maal jiraannaa nyaannee fi dhugaatiin nutti goraa osoo Baqqalee Garbaa mana hidhaa dukkanaa lafa jalaa keessa jiru akkamitti nyaati nutti goraa akkamitti dalagannee nama taanee rafnee bullee kaanaa ka jedhu haala kanaanii waan danda'aniin uummata isaaniitti sagalee dhageessisuudhaaf akkasumas hayyoota keenyaa kan hidhaman kan mootummaan nama nyaataan mootummaan abbaa irree nafxanyaadhaa lafa jalatti mana dukkanaa fi qaabbanaa keessatti hidhee akka inni gadi lakkisuuf addunyaan akka waliin dhaabbattee hayyoota keenya mana hidhaa keessaa nu gadi dhiisanii fi haala kanaanii murannoo fi kutannoodhaan uummanni Oromoo dhangala'ee Washington DC magaalaa guddittii Ameerikaa keessatti hiriira daandiilee gurguddaa magaalaa keessa jiru cufuudhaan walduraa duubaanii haaluma wal fakkaatuun uummanni Oromoo dhaadannoo isaanii lafti oo'inaan digirii 200 ol 90 digirii 95 digirii na fakkaata mamni hedduu jira haala kanaanii haala nama boonsuun osoo hin qusatin osoo bishaan hin qabaanne dhaadannoo isaanii falmii isaanii walduraa duubaanii kan geggeessaa jiran jechuudha. Isin ilmaan Oromoo qaqqaaliin addunyaarra jirtan sheer gochuudhaan addunyaarra facaaftanii haala kanaanii akka nafxanyaa rifattuu fi agartee Oromiyaa gallakkistee baatu Abiy akka aangoo gallakkisee qeerroof kennutti haala sanirratti akka dalaydanii amma immoo qeerroon cinaa kanaanii dheechisaa jirti waan ta'eef kunis qeerroo Minnesota. You're from Minnesota, right? Of course. Yeah, what's up, man? What's good? What's good? How you doing? How you feel about Alhamdulillah, we out here. Yeah. We out here for our childhood. Where you come from? Minnesota. Yeah, how is it, man? How many people here out here? Over 1,000, you know that. Yeah, Minnesota is the city of Little Oromia. Yeah. More than 1,000. Thank you, We're man. out here. Yeah. Hey. jechuudhaan asitti dhiichisaa jiran wal dura duubanii qeerroon haala kanaan dhiichisaa jirti jechuudha. Isin sheer gochuudhaan waliin akka geessan addunyaa irratti akka inni agamta akka keessaa fi haala kanaan dhiichisuu jirti. Dhiichisa waldura gamu namoota kuma waan ta'eef lakkoofne isin nu viidiyoo keenya dhumarratti jechuudha. itti fuftee Anguddoot keenyas hedduutu jira. Nama gammachiisu hedduu adawii keenyaa irraa hiriira guddaa DC'tti geggeeffame kan akka hamileen isaanii cabxu shakkii takka illee biyya itti keessatti heddummaa
Dandiratti kamu naftanya beekamtu jechuudha isa dhangalate jaman makani tooftaa diin keenya dandeenya jechuudha arra kaayyoon isaanii silaa nu jalaa fashaleessuuf yookiin jeequmsa uumanii uummata Oromoo kana qeerroo fi qarreessitti baate hiriira keenya karaa nagayaatiin geggeessaa jirru karaa hokkaratti jijjiiruu ture jechuudha garuu abadan hin milkoofnefillee karaa kana istiraateejii naftanyaan akkuma beekamu keessatti illee onnee hin qabdu biyya Oromiyaa keessa isinuu beekamtuudha akkanatti akka qeerrootti karaa cuftee hiriira yookiin ammoo mormii geggeessuu hin danda'an jechuudha because waan dhugaa hin qabneef nuti dhugaa falmannaa Oromooni mirga namaa hin tuqu Oromooni kan falmatuu fi agartee ajjeechaan irraa dhaabbatee waan isarra dhaabbatee jiraatuuf malee tokko dhiibnee nuti olaantummaan jiraanna ka jedhu yaada waan hin qabneef bakka jiranitti eessattuu sodaa takka illee hin qabu konferensiidhaan maadhaan cichoominaanii qabsoo isaanii akkuma qeerroon keessa nafsi qaqqaalii kennaa jirtu asittis gaa qeerroo fi qarreen dafka isaanii buusanii addunyaa duratti sagalee uummata Oromoo dhageessisuudhaaf halkanii fi guyyaa dalagaa jiranii hiriirri kun hiriira waan ta'eef hiriirri kun hiriira guddaa sagaleen keenya jira sagaleen keenya jira sagaleen keenya qajeela jira haala kanatti hedduudha dura sanii fi kun walakkaadha fagoodha kun ammoo asiini Minnesota akkasuma Ohio isteeta gara jechuudha sagalee kiyya ni dhagama sagaleen kiyya ni dhagama ni beeka akka ni dhagama ayyo maali dhufte be awani baqate tiyyaan afaan Oromoon beektu sa'aatiin gidullatti haala isin argitan kanaani Abi must go. Abi is a killer. DC sagalee kiri dhagamaani sagalee kiri dhagamaani asii amma ni jira jechuudha uummanni Oromoo akkanatti torbaan lama sadii yoo kan addunyaa irratti sagalee uummata Oromoo yeroo gabaabduu keessatti naftancha kana aangoo irraa akka inni gallakkisee baqatu goona jechuudha. Down Abiyyi. Down Abiyyi. Hey, oh. Stop funding Ethiopia terrorist government. Yeah, what's up, man?
Eessa dhufte beeli? Minnesota ladu. Maaliif as jirtu? About to protest with the like you know Washington DC dhufnee qeerroo Washington waliin dhaabatuuf qeerroo Minnesota dhufanii har'a ammoo argitee qooda guddaadhaa fudhachuuf bakka kanatti argamna. Argitee guyyaan har'aa kun guyyaa argitee nu mootummaa Itoophiyaa hundaan buqqifnee qileen irraan deebinee darbinu jechuudha. Diktaatara karraa kana moo karraa kun ka ajaa'iba laala boo namni dachiirra hin hafne dachiin tummaraa nama argitee ilmaan Oromoo hamilee jajjabduudhaan argitee ka wanta hin eegamne argee jechuudha hin danda'a jechuudha. Amma waan waf ta'ee jiruu fi haasawaa waan hin dandeenye fi argitee abiyyi argitee milyuun dhaqu kanaaf keessaniyyuu akkanatti ilmaan Oromoo qaaliin tun bahanii bakka kanatti argamuuf hedduu argama argitee gammachuu hedduu qaba. Mee akka nama tokko maaltu si dhagahama? Ani haalaan ani agaree fullee dhaggeeffattoota kiyyaa fi ibseetiin jira haalaan waan asii deemaa jiruu fi qeerroo fi qarreen irra jirtu akkuma isinii ibsetti amma qeerroo fi qarreen isteeta hundarraa asitti walitti dhufan haala nama boonsuun haala nama gammachiisuun dhaadannoo isaanii mootummaan Abiyyi nafxanyaadha Abiyyi aangoo gallakkisee deemuu qaba fandii yookiin ammoo gargaarsa Ameerikaan gootuuf akka irraa dhaabduu fi akkasuma haala akka addunyaan rakkoo uummata keenyaa kana agartu uummata sagalee ta'u jiran jechuudha. Amma ammoo wanni dinqisiifadhu tokko heddumina namaatii fi uummanni Oromoo kun hangamta akka murannoodhaan waan tokko biyya san guutuu gargaara heddumina alaa qabnuu fi hedduu nama boonsa jechuudha. Isinirra hedduu gammachuu guddaatu natti dhagahama. Qeerroon akkuma isin agartan jechuudha akka jiran jechuudha. Heddumina nama biyya keessa jiraatan keessatti nafxanyaan waggaa 50 fi oli itti wal Ameerikaa keessa biyya diyaaspooraa addunyaarra jirtu keessa bakki itti nafxanyaan itti heddummaatu as magaalaan jechuudha. Waliin haa ta'u. Down, Abiyyi. Abiyyi must go. Abiyyi must go. Abiyyi must go. Abiyyi must go. Free Jawar Muhammad. Free Jawar Muhammad. Free Bakale Gar. Free Abdi Raga. Free Hamza Borana. Jirra. DC. Imalli keenya akkuma itti fufetti jira. Keessan nu waliin haa ta'u ilmaan Oromoo qaqqaalii addunyaarra jirtan isin jenna booda xiqqoo booda amma jechuudha chaarjii waggoodhalle ni deebina jechuudha galatoomaa thank you.